فيديون أبا qabatimo wantimo polisiin dhaqee mana madamiitii sana fuudhe sana hundumtiyyuu poostadhaan mana yaalatti kan poolisiin biyya kana lafaa nama kaasaa gaafa dhufee lafaa nama kaase immoo footoo malee lafaa nama hin kaasu gaafa sana immoo waraabameetu achumaan mana hospitaala deemee achumaan reeffa bira ta'a ashagamee jechuudha namni tokko sababa malee du'u sababa du'e sana immoo wajjin ashaga doktoriin nama imaanadhaan reeffa kana galchutti kenna. Malee abbaa sagaletti hin kennu. Jalqaba immoo viidiyoo madamiin ergitus haa ta'u. Mucaan abbaan manaa ishee harka jiru viidiyoon harka jiraa jedhee footoon harka jiraa jedhee. Uummanni akka abbaan manaa hamma gadi darbu miidiyaa irratti darbu yaadaa jira. Namni hundumtuu jechuudha. Akka mucaan viidiyoon sun maaf gadi hin baane iddoo isheen itti of rarraaftee iddoo ishee itti of fanniftee jedha. Garuu ijoollee kana namni baay'een kana gaafata. Anamma ilaalcha addaan qaba namni hundumtuu ilaalcha adda addaa keessa galeetu mircaa kana keessa lubbuu dhala namaatti murteessuu caala isheetti rabbitu farade bakka aduuta miti ganaa du'aa lammaffaa du'aa jirti mucaatu mucayyoon tuni jechuudha guddataa yoo azira jiraatte yoo dhageesse ta'e jechuudha yoo dhugum hanqii mucaa kanaa obboleettii kee kanaa dhimmitee dubbii kanarra sirriitti obbolummaadhaan bira teessee obboleettii kee kanas ishii sibirtus maatii ishii isaa ta'u hanqiidhaan obboleettiin keenya nuuf haa galtu jettani reenfa wajjin ashagamee dhufa. Namoonni reenfa asii kaasan amaanaa kennaati asitti ijoollee warra Dubaayitti amaanaa kennaati fudhadhaa reenfa. Ijoo namni firiijii jira koo irratti wal loluu kanatu caala bilu tajjeese miti reenfi tortoruu caala hamaana nama kennadhaati ijoollee galchaa mucatti nuu galchaa reenfa ishii. Yoo dhuguma achi fiddanii jechuudha. Warri immoo dhugaa ammoo abbaan manaa ishee inni dheengadda nama 3,000 fuulduratti viidiyoo hundumtiyyuu ni jira jette gadi baasi uummanni hundumtuu viidiyoo sana arguu barbaada. Fidi atis yoo obboleessa koo yoo dhageesse yoo dhugum sirka jiraate viidiyoon obboleettii keenyaa kun yoo sirka jiraate gadi baasi. Akka uummanni walidhaan abbaa manaatti ergamee jira jedhan. Heddabbaa manaatti ergamee jiraate viidiyoon sun gadi baasi yoo dhugum sirka jiraate akka uummanni walidhaan akka nasiis achiis uummanni haneessatis akka walidhaan abbaan barbaade man ta'in hundi keenyaan dhageenye akka ani afaan oromoo kabiraa dhagaha garbaatti jijjiira abbaan ta'es garbaatti jijjiira kanaafuu obboleessa koo qaalii yoo dhageesse ta'e namni illee itti dhiyaattan dhugum viidiyoon kun akka jiraate taanan uummanni waliin nyaatiniiti maxxansi poolisiis haa ta'u imbaasiis haa ta'u fidiiti miidiyaa irratti maxxansi uummanni irra akka tasgabbaa'u akka waliin dhabne namni jechuudha. Yoo molakki viidiyoon kun hin bahu reenfumshi wajjin haa galuu inni nurka jirus nurka jahaa taa'uu jedhani. Akkanumaan asirratti wal nyaachuu wal loluun faayidaa takka hin qabu. Ati saritti dhaadaatii amma ban barbaadan dhukkee irraa kaastan waan barreeffame haquu hin dandeessu ati jettee fi miti kan dubbii kun ta'u jechuudha. Ani obseen jedhee fi miti atis jettee fi miti warri ijaan argetu dubbii soobaa jedhee dhugaa jedhee jala taa'ee gadi mura. Eddamoo sammuu hin ta'u jettanii yoo hanqiidhaan ta'e obboleettii kanarra dhaabadhaati reenfa habdiinii fi seenaa mucaan jedhamu abbaan manaa ishii kan jaalallee ishii waggaan kana wajjin ture gadi baasaa maxxansaa fidaa haa ilaalu uummanni akkamitti akka ishiin duute eessatti akka ishiin duute edda beektanii dhugum viidiyoo sirka isaanii gadi baasaa maxxansaa. Yoo isin erga viidiyoon kun jiraate guma obboleettii keenyaa dhoksitanii reenfa keenyaan daldaltanii rabbiin iyyuu isin dhiisu. Ibiddatti isin naqa hunda keessanuu jechuudha. Kanarraan kanaaf immoo ittiin nagaduudha yoon halatti azara deemtee lakki kaleessa eessa turta warri dheengadda rikoordii ishee eessa tawwaalamtan guyyaa amma kana reenfa as tortoru gana qabatamaadhaan hiriyaan ishiin sagalee keesseef sun eessa dhuutee kaate hiriyaan ishiin sagalee ishii keessee fi ani akkana waan akkanaan irratti raawwate kan jetteetti matte sun eessa turte gadi baatee har'a ofiin boontuun himte. Ofiin boontuun amma eessa turteetu har'a dhuftee lakki sagaleen hin jira. Rikoordii mucattiin kun naa hajjeesuuf jette yookiin immoo birrii kunarraa fudhatee beluun jette habdii isaa ta'u abbaa manaa isaa ta'u kan jette kun eessa turtee har'a akka waan haaraa gootee odeessitu yoo rabbiin sodaattan viidiyoo maxxansa yoo rabbiin sodaattan oduu haaraa toon ta'in akka hamma boonaan jedhetti gadi dhaabadhaati obboleettii keenya biyyi hundumarratti hojjete reenfishii dhugaan bahee nuuf haa galu. Yoo harka namaatti duute immoo nuu maxxansa hanfeena waan biraan fidu ani isachi jettas walitti fiddeedha uumaa faayidaa siif hin qabu akkuma boona nama jedhe biyya qabnaa jaarsatu jira hundumatu jira fidaatiin murteessa fidaatiin nuu baasaa nuu galatoomi obse jaraan kennume Jamal furado
daqiiqaa tokkitti amma mucayyoon duute kuni abro hin deebitu nuufis deebuu hin dandeessu mucaan kun shawaa Oromoo hundarraa duute shawaa keenya bichaarraa miti kan isheen duute kan Oromoon beekuu hin qabu du'a mucaa kanaa gandummaatti galchanii amantiitti galchanii waa meeqa godhani kan uummanni miidiyaa kanarraa oofaa jiru nuti kan barbaannu dhugaa mucaa kanaa qofa gandummaatti hin galchiina amantiitti hin galchiina dhugaa mucaa jira lafa jira dhugaan kun immoo afaan baasee dubbachuu malee waan tafeen jiru dhugaa mucaa lafa jira maaliif ukkaamsitu dhugaa mucaa hin ukkaamsina bordu'uuf jira hundi keenya akkatti duunu hin beeknu kanaafiyyu abdiifis hin dubbatina yakkamaa kan beeku rabbi tokkicha qofadha dhugaa mucaa kanaa baasa mucaan kun Oromoo hundarraa duute borummoo mana tokkoon tokko keessanitti galuu danda'a obsi atis jecha ammati jette sirrii miti viidiyoon durumaayyuu inni ishiin haasofte voisiin jira jedhame kan dubbatame durayyuu jira haaraa miti har'a gadhiifame malee haaressanii warra miidiyaa guddifachuu barbaadudha malee kanaafiyyu dhugaa mucaa kanaa baasa Oromoo shawaan eessi hundi keessan kutaan 11 dhugaashii baasa dhugaashiin awwaalina obboleessa kiyyatu ajjeese yoo ta'e obboleessa kiyyee yakkamaadha malee shawaan hundi yakkamaa miti dhugaashiin baasa nuti dhugaa mucaa barbaanna dhugaan immoo lafa jira guyyaa rabbi jedhe muumba dhugaashiin barbaada kan wamtaan jedhaan galatome Jamal Jarrah kana jalan dia kana gababa wannan sin Jamal wanni hasan hundu hasamera wanni hasufne yani addanjiru wandu batunda bona nille dubbatera wanni kana addanjiru atille amma dubbi kana qara nu bande jette media kana rayo demte garaagarummaa jiruuf haasa amma asi namni haasay kanaaf gana sabira dhageetta kana atille amma keessan live rayo demte suura kana argita dhageeffat namuma kale dubbate obboleette dan fakkeenya fama guddataan kun mucatti ma guddataan asee sun kun isii miti jedha kun obboleetteedha kun obboleetti miti waan akkanaatu deemaa kun hin barbaachisu amma ka barbaachisu tokkoffa waajjira poolisaati hospitaala imbaasii Itoophiyaati achirra inni kun kanuma du'a isii ufajjeessuuf namni ajjeessu kana qofa addaan baasa takka lammaffaa abdiinu yaada kana abdiinu mucatti tana saamee jedhu bilbila waliinaasan mucaan abbaa warraa sunuu miidhee akkasiin jettu sodaattee jettu bilbila waliinaasan yaada biyyaa ka jedhan kana yoo taate bilbila wajjihaasan bilbilli kun ka Dubaay bilbilli sunillee fuudhamee qoratame shakkiin abdiin kakachuu yoo hidharaanis kakachuu danda'a kakateellee himuu danda'a bilbilli sun shakkii mucatti sanii maqaa namaatiin duute aarii namaati ufajjeefte yoo jedhamu bilbilli sun addaan baasa zamana teekinooloojii asii miti ka Itoophiyaa sanillee ka mucatti irra bilbilame sun mucattiin illee rakkoo qabaatte teelee Itoophiyaa dhaqanii bilbila san fuudhan teeleen sagalee san riikaardi godhee ol baasu warri Itoophiyaallee amma guddataan biyya jira riikaardi isa osoo laalanii teelee Itoophiyaatitti illee ka mucatti isiin bilbilte waan mucatti isiin jette sun achittu adda baasan bilbila Dubaayii miti kana waan ta'eef asirraa kaaquu dhiisanii bifa shakkii namaatiif bifa bilbilaati kan ufajjeessuuf namni ajjeessu bifa imbaasii mootummaa waajjira poolisaatiin san adda baasuu qabanii olola asirraa kana ammallee reeffa sirraa sun hin barbaadamu akkasi nama bakka buusuu qabanii jedhaa yaa galatooma yaanna galatoma ani amma yaada walii galaa tokko kana caalaa yaadan baay'ifnu yaada baay'isuun hin barbaachisu yaada walii galaa tokko xiqqoo tokko dubbadha yaada walii galaa tokko jechuun dubbii dheeressuu toon ta'in warra jalaa obseen bitam fudhanaan jedhanii waa'ee komantiin nama hundaanis naarrasaa Jamal Arrabsa ilaali waa'ee komantiin laal warri amma waan kana ijoolleen kun ana arraan keessa seenaa dhimma kana quban qabu arrama micoon jennaan hin dhagahee kan dhimmi Oromoo kubsaa nama takka hin galchin warri moritiira nama takka hin galchina maali wanni jiru jara keenya duute obboleettiin teenya sababaan duute sababa malee duute warri shakkame sunis seeraan isii reefkasii yoo qoratan nama isii ajjeese ishaaraan ni baafti arabni ajjeese arabni mana isin keessa dalaydu jarri ajjeese karaa biraatiin ajjeefamte namni itti bitame ajjeefamte ifiiffanneefte makiinaan isii dhooyte ashaaraa waan sanii hundi ni baafti jechuudha nama dura dhagee isii tuqe ashaaraan sun ni baafti zamana teknooloojiiti
garuu maatii amata hangana hin dubbifne hangas hin taane waa hedduu dubbatame waan kanas dhageetiin jira hanga kana maaliif hin dubbisini abbaa mana siitu amri abbaa mana siin dabsine waan taateefi sababa sanii maatii sii dubbisuu dhabuuma maaliif hin dubbisini amata dila kana isiin duraanuu warri jee komentii barreessus akkasuma jira sana obseef hin deebisuu barbaade amma dhugaan jirtu reefkisii warri duraasan yoo dogoggorri takka shirri wayii keessa jiraate akkuma reefu boonaa maaqsa keessatti waan nuyi hayyuun wanni saree dabseeti dhiiga saree dabseeti ifi itti gaafasan waan itti du'eessan ummataaf ibsa jechuudha sila osoo lubbuun hin bahin akka akkas hin taane warri duraasan yoo dogoggora hojjete warri ammaa achuma keessa ijoolleen Dubaay keessa jirtu ambaasis namoonni keenya qacha keessatti argamu amanamaan ka isaan bakka buufatan kutaa hunda keessaa walitti filamanii ijoolleen kutaa garagaraa achi keessa jira namoonni amanamaan dhaqanii yoo buusii taate waan dandeenyu buufnee fi reefka san dhaqanii irra deebiidhaan qorachiisanii harka namaatiin duusii adda baasanii yoo harka namaatiin duute namni isii ajjeesisan kutaa bakka hin bu'u yakka isa madaalu inni harkachuu qaba an akka yaada qiyyaadatti yoommoo gartee sababa biraatiin ka duute taate rabbi lubbuusi haaraaramuu fi duute dhugaa san agarreeti hawaasnis akkasii dhugaa san liqimsee adda galaa jechuudha saniif irra deebi'anii qoratanii ilaaluu qaban keessattuu namni Dubaay keessa jiru nuti Dubaay keessa hin jiru Masrii keessa jirra kan Saudi Arabiyaa jira biyya garagaraa jira eenyu Dubaay jira mee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habaro jarra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naanaat kun hin dubbanne gol seena ramee naanaat kana jarraa kannaa namoonni jarra na kenna. Dubai jira na takka. Me kole wanke asini. Dubai jiraachuu baate murteessaan Dubai jiraachuu dhabu miti hundi kennaa warri amma siyaasaa jiru. Wanta gabbayanii miidiyaa wanta gabbaanii dubbatan malee namni bira jiru hin jiru. Namni ijaan argee ragaa isaan dubbatu hin jiru. Hundi kennaa informationii miidiyaa irraa dhageenye waan dhageenye himaa jira. Sanu wanta dhageenye sanuyyuu namoota qanii jalqabaa irraa jala turee wordofee waan kana hanga irraatti quba qabu caalatti ibro osoo gaafattee murteessa maaliif tokko kanuma yaada kan hanga dhumaan hubanne dhufee haasa amma ijoolleen guyyaa duraarraa jalqabarraa waan kana jala turanii ibsa godhani ni jiru osoo isaanirraa fudhattee bareeda jedhee amana itti aansuun immoo anis akka kiyyatti waanuman dhaga'ee dubbadha waanuma achi ijoolleen achi dhaqanii gadi nuu baasanii nutti himan jechuun nama 3,000 ol irratti wanti kun imbaasii harkaa qaba tokko poolisatu harkaa qaba waan kana poolisatu achi dhaqee imbaasitti himamee jedhan akkuma poolisni dhaqee warra imbaasii keessatti dawwalan sigalee imbaasiin biyya sanii dhalataa biyya sanii keessatti waan achi keessa raawwatame hundumaayyuu poolisiin onnaatti godha itti ibsa jechuudha dawwalamee itti himame ijoolleen kun immooyyuu Poolisoonni kun erga reefa fuudhanii reefa sana qorachiisanii obbira kaan jechuun ragaa isaanii gahaa qabatanii ragama kana mirkaneessuuf ijoolleen dhaqamee jedhe ijoolleen dhaqamnaan immoo ragaan kana jedhamee gara imbaasiitti illee fidanii ijoollee san maalidha isin maal isiiti jedhanii akkasii imbaasiin gaafatee hatta mucaa amma abdii jedhan kanallee ka isaan shakkan namni micattii tana hin shakkanii harki namaa keessa jiraatinaa jedhamee waan akkasii maatiin shakku jira jennaaniin abdii kanallee waamanii mucaa kan jaarsa isiiti jedhan sanillee imbaasitti waamanii jette laal ijoolleen kalee ka dubbate jechuudha hatta viidiyoo illee harkaa qabna waamanii gaafatanii jennaaniin si maaliif jenna ani micattiin mana kan koo galtii ijaazaa mana kan kootitti yeroo tokko dhufti akkasumas immoo birriin isii na bira jira natti kennattee namni kan jiru achi dubbate sagalee illee itti mul'isee jedhan hatta abdiillee ta'e mucaan illee jechuudha naasiriin sun sagalee micattiin wajjin haasofte jechuudha achumaan jarri kan adda baafatee waraqaaleen isaan bira jira jara san akkasii geggeessa ammas taanaan isin kan amma sagalee asii micattiin du'aan dura akkana jettee miti jarruu sagalee qaba kam jettee duute kun waan nama rakkisuu miti intarneetiin bareeda saatalaayit irraa buusanii sagalee kan hunda qorachuu danda'an mucaan naasir jedhamu kan laayinsansii onlaayin godhe onlaayin akka godhe ID isiitti firmaa isii akkana itti mul'ise jedhan imbaasii keessatti kana hunda adda baafatu malee namni reefa tokkotti si dhiyeessu hin jiru kanarraa immoo ragaa kanarraa as ka'e ragaa riikoordii harkaa qabne jette ijoolleen ragaa riikoordii kana qorachiisuu danda'an mucaan guddataa jedhamu bira teettee obboleettiin an ofii of ajjeesaa jira kayyattee dubbatte riikoordii waraabbatee jira namni hundi isiillee sagalee isiin haasofte kana qorachuu danda'an dubbii
dubbii lafa jiru irratti uummanni ol fixa jechuudha. Sigalee gubbaa kanarra ol fidna malee wanni hundi seera harka jira waan ta'eef dhoorruma seeraa san dhaqaniitumaan gaafatanii achumatti bilbilillee qoratamee oo barbaadan waan kan adda baasuu danda'an jechuudha. Waan seeraan dhumate waan imbaasiin harkaa qabu nuti amma asirraa yinee maal finname imbaasii oli moo nuti seeraa oli kanuma naa himaa namni seeraa ol jiru jira imbaasii olitti biyya saniitti namni itti aaneetiin qoratu jira hin sobna malee. Hundi keenya dhattanii yookiin poolisa dhattan yookiin immoo imbaasii dhattan booda immoo kanumaan as deebitan maal gootanii as teennee tilmaamna yaa obboliiwwan tilmaamuun nama dhibu waan seerri qabe kana seeraan qorachuudha hallaqi dhumatee jira jechuudha an kanumaan jechuu barbaade galatoo. Ayyee galatoo yaada keetii mee ati kadubaa jirtu yaada xumuraa. Ibro waa dubbadhu. Tolamaa dubbadhu. Ayyee jara keenya amma dubbiin naannee garantaan yaaqurra dhugaan maa dabdii yoo jenne. Namu laalutu gaarii dhimma lubbuu obboleettii keenya biyya ormaa keessatti baate kana namu nuti amma kan sooshaal miidiyaa kanarra jirru hundi keenya balaa hedduun nu quunnamu